Bulchiinsa aanaa Boojii Dirmajjii. Aanaan Boojii Dirmajjii kan argamtu handhuura Oromiyaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 475 gubbaatti, magaalaa guddoo godinaa Gimbii irraa kiiloomeetira 47 qofaa fagaattee argamti. Aanaan kun haala qilleensa baramaa sadaniif hedduu mijooftuu waan taateef qonnaaf mijooftuudha. Oomishaalee kanneen akka midhaan zayitaa, midhaan agadaa, horsiisa looniif, horsiisa kanniisaaf, kuduraaf muduraaf, bunaaf hedduu mijooftuudha. Aanaan kun gootota kanneen akka Baaroo Tumsaa, Guddinaa Tumsaa, Bulchaa Dammaqsaa, Baqqalaa Garbaaf kanneen biroo biyya keenyaaf aanaa gumaachiteedha. Aanaan kun albuudota gati jabeeyyii kanneen akka warqii, dhagaa kasalaa, dhagaa adii yookaas marbilii, dhagaa kattaaf kanneen biroo hedduu badhaatuudha. Kana malees iddoowwan hawwata turizimiif oolan kanneen akka hidha laga Intoo, Bataskaana Karkarroo Boojii Maariyaam, holqa Kiingii, geewwan Huwaaf Diillaa, eelawwan gurguddaa 9 kan of keessaa qabduudha. Aanaan kun bu'uuraalee misoomaa kanneen akka bishaan dhugaatii, ibsaa sa'a 24, tajaajila bilbilaa, tajaajila eegumsa fayyaa akkasumas daandii guddaan Finfinnee Asoosaa geessu handhuura magaalattii keessa waan qaxxaamuruuf abbootiin qabeenyaa aanaa kana misoomsitanii ofiifis diroomuu barbaaddan aanaan Boojii Dirmajjii aanaa dhufu isiniin jetti. Aanaa Boojii Dirmajjii. Nakuraka, Geloraka, Siruraka.